Diada walon naka asitenya tara ikalufi arantana nanarkitana sagal mutiyo ko badagi saniti darsi karatan akam yetan itani ra aratu sena dia tananjara Abo bilbilina please natim bilbilina man bilbilina ogun sini khanne ko bilbiltan ogun sa bilbila sini je ko bilbiltan amma natim bilbilina please aye nage isma wa alaikum salam diada masyaallah diada juga dua masyaallah la lati walon naka Koto na dapat. Maltio. Kamu dia menjira. Lagi wallahi umurayyan. Mu'min acufti kaisanu bagana gaya anduftani sena diada. Kacelo diada. Walunan naka. Bismillahirrahmanirrahim. Wantan siti dojama. Wari aka ogu bil tanif. Waalaikum salam. Abu Bakri. Diada. Diane yatanimi. Aye anis nin diadati. Angkan silki aka bil nage wallahi imam murawwa. Angkan silki akka bilbiltanif tolchutti ankasu ijallalala akata bikataamsaati fi qubee fi marre ijallalala arra kana keessa la durtenya inshallah kanafu ya kahari akhir akhiri gati nagargari nugargari nakafahami Aya. Ayan. Ayan no berengu. Nema nyata ya duma na nyata ni ayan no ya. Wetina ide. Obsa ka berengu. Obsa ani de devevit e gabu
onneenyuti hin bilbilinaa qaan bilbilaa isiniin jootti haala waamee qaballeessanii bar hin bilbilinaa oguun bilbilaa isiniin jee bilbiltan boodan umarii naa obboleeyyan kiyya silaa qaqqaalii makana kawan rata ogun bilbila jeni bilbiltan sifin bar ogutan saganta wanin dalawu jiru silki boda na martani kan ma son to gotani please obbaleyan ki qaqqali barattota kiyya barattoni bar ajija barsisani godmo kam ajija barsisa fini godami godu qabami نافو أجيب الرسالة يسني قول أخاف ولا ينقل بالبلنا كوجان هيا أستاذ خين بالبلو ولين جتني تم ما شاء الله أرى ساعتك كمنا ساعتك كتي أبو الرجال كمني را ساعتك لك كورنا أنك سوبر إجال اللال تنو برنو تم جرتني ونعم متاو جرتون أكاد يتو جرتيني يرو سيرة تكسينتي بنيفين أكاد نقول جراتي لا يسين رو كانت تتيسن أكيد سين دبر رجيتي دبر مالي دبر جتون كوني مالي جتون كيسان هنور كنافهم إقالوا فين ديما أيه شوفي أرى أكان أركينه يوم أنا تصاب ودارنا أقدرتن سباقي سني أما أردنا أقدرتن أو تكان أقدرتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كي يغن إسلاما عندي رافي دلا تيكا قدان ورين سغنتا بيجي قادس إسلاما رتي إسنيف دبرتو تن درسي حرفي في قرانا جتو تن اسماعيل لشو إسنيف ديسو ورين هردفتن أكم نجيك أبدني إسنين جتشا قبيتين يتنرى jalqabnee jirra qilleensarraan arra fuula yookaan zaatatiya arkuu baattanis sagaleetiyyaa fi darsii barannu wajjin tura jechuudhaan gamanaa isin afeerra kan daawwachaa jirtan TV Gaaddisa Islaamaa kan Keeniyaa Naayiroobii irraa qilleensarraan laayif istiriimii feesbuuka peejii Gaaddisa Islaamaa irratti gara keessan dabraa jiru. Egaa obboleeyyan kiyyaa kabajamoo qaqqaalii barattoota kiyya jaalatamoo hedduun isin jaaladhaa ilaanqaa darsii xumurrutti akka kabajaa fi jaalalaan naa waliin turtan jechuudhaan irra deebi'uudhaan isin afeeraa. Egaa ammaan tana har'aan tana akka gaazexeessaattiin sagantaa isiniif eegalee sagaleen amma dhagayaa jirtan tun akka gaazexeessaatti siiniyaaliiti akka joornaalistiitti jechuudha akka saayintistiitti Ismaa'eel Alishootii abooti rakni kun maal jedhamuudhaa baga garuu isin calaqqisa wanti kaameeraa fokkas bahi kompiitara fayyadamuu akkana laata waayee arabii taalchi Amoy calaqqisame andarsii eegaluuf hin deema way calaqqisa lakkaa waliinuu nagaru karaa malee ofee lakka akkana ta'uu qaba edaa aayaa
Sagaleen tiyya qulqulluudha. Viidiyoon qulqulluudha. Warraan tana sirrii jaan. Ella, ya toki jetesh. Ya Rabbi Turki, ya Rabbi Turki. Hayyee. Yaaree. Beeta istaayila adda addaa jijjiiraa deemna beete. Yoo tana nalaaltanii narraa quuftanii. Garuu maashaallah yoo jirtanii waan maaliin bareeda nama bareedurraa maashaallah jaani. Nama bareedurraa maashaallah jaani. Maal maashaallah irraa jettamne. Maaliin qab maal khiyyarraa maashaallah jetta. Hayyee gaa galatoomaa obboleeyyan kiyyaa wuddi jaalatamtoota. Abshir itti mufa. Egaa darsii teenyaa ta'eedaa. Darsii teenya tan eda laalle keessatti harfii yookaan qubeewwan hidhii lameen irratti uumamtu jennee laallee dabarsineeti jira. Qubeewwan arabaa harfii arabaa 28 keessa garee duraa tan goone uruufa yookaan qubee takkaa harfii hidhii irratti uumaman jennee dabarsinee jira. Harfii hidhii lameen irratti uumaman jalqaba 3 fudhanne. Gareen duraa harfii 3 yogguu ta'an, gareen duraa harfii 3 yogguu ta'an, isaanis harfii maqaasiitii yaama waaw, baa fi miim. Irraan deebi'aa harfiin hidhii irratti uumaman. Garee duraa kan ramanne harfii waaw, baa fi harfii miim. Egaa bocni yookaan suuraan asirratti agartan sadeen akkaataa harfiin jenne sadeen tun sagaleen isii bikkatti uumamti. Bikka sagaleen harfiin sadeen ammaan tana dubbanne tun itti uumamtu waliin laalla inshaallah. Jazakumullahu khairal jazaa. Yaadda obboleeyyan kiyya kan namni hedduun eenyu gaa obboleessa keenya tokko du'aayii naa godhii jee Abdulhakiim ammoo eenyu maqaa anumatti himee na jalaa bade. Obboleeyyan kiyya kan dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaan keessanuu isin cufaa rabbi isin haa milkeessu. Egaa irraan tana du'aayiin jalqabna. Du'aayii godhanii jalqabna. Akkam jettan? Duraan du'aayiin cufanii gisee hunda. Du'aayiin cufanii irra du'aayiin jalqabna. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي برتو تخيا خنا هنداهم الكيسي وبليس خيا خرمان تنا دواي ناغودي جي جلقبة ربي سيعمل كيسو مقاجي خي عبد الحكيم يتمو عبد ما قام برتو تون دور سلا غافه دور تكتاتي طريق الجنة سينا رسولا قديم يتشغيس لالدو بك فيديو خيساس لالدو دنديس أما نتين بالبلنا يا أبولي ينكي وقوني سنيف كان نبل بلتا يونين دامسي كونيكشن يونين دامسي واني نسين شيك تقولون كو كلنا ساتي في مرة واني شيك تقولون كو وقوني سنيف كان نبل بلتا يا أبولي ينكي يا خبجمو أيه سلام تاس بريسا ومانك وعليكم سلام بريسا إيمو في مريس قرو ونين دام سافا بيجي نقول أسين هو بايسي ها إذا الجيتين سلاي سنكرايسا ربي سنعمل كيسو ربين الدنيا آخرتي وان سياد دنون داو سنبا قدو آخرتي جنة الفردوس سنياخن يا دا مراد خيسن سناقودو دمشاشتي يا دا مراد خيسن سنون داو ربي سناقودو وان نيتنون داو dhiiraadhaan xiqqaa guddaan dardaraa fi dubrii egaa hafuudha fuudhus fedhus ta'ee heerumuu feetus kan riskii barbaadus rabbi riskii haa kennuuf hammana namaa keessatti hammana namaa keessaa fuudhiiraas ta'ee dhalaa
warreen biyya arabaa jiru kan jireenya warra keenyaa jijjiirra ifi jijjiirreeti maatii teenya jijjiira jettanii asii kaatanii biyya arabaa dheetanii achi laffaa jirtan. Rabbi laffaatii tana isinirraa jijjiiree biyya teenyas bilisoomsee qabeenya keessan kadhunfaa keessanii rabbi isinii kannee maatii fi waatii keessan keessatti isin galchu. Rabbiin yaada murata keessan dimshaashatti isin guutuu waan isin yaaddanii fi kan isinii yaadinillee kan isinii tolu gabrootan saatiif waan tolu rabbii tokkichaa beeka. Waan isinii tola je'ee rabbiin karoora isiniif qabe rabbi isiniif haa kennu. Rabbi yoo tan duraan qadaratti isinirraa achi fagaattee isinii qabeteellee hatattamatti ammumatti daddaffitti rabbi isiniif haa godhu. Rabbiin isinii wajji haa jiraatu. Rabbii isinii waliin haa ta'u. Rabbiin ol ta'e yeroo hunda bakka hundatti isinii wajjin haa turu. Isinii wajjin haa jiraatu. Sodaa isaatiis rabbi nuuf haa kennu. Rabbiin laffaatii teenya hundaa nuuf qeebaluu. Inshaa Allah rabbiin jaalala diinii fi jaalala isaa rabbiin jaalala cufarra caalaan jaalala isaati. Rabbi jaalala isaa nu haa kennu. Rabbiin nu haa jaalatu. Rabbiin nurraa haa jaalatu. Nus jaalatee hojii teenyaa fi laffaatii teenya hundaa rabbi nurraa haa jaalatu. Rabbiin egaa hanqaafis gizee biraatti fi nuuqa an du'aa godhuun beeku. Hanqaan kolleejii du'aa itti godhan seenee baradhu. Egaa gizee hedduu du'aa godhu Ismaa'eel gizee naan jaan. Waan du'aa godhuun beekuuti ganaan kolleejii du'aa seenee qaree dhufafaadhaan jaan. Abuumaa faa gizee godhi jaan. Abuumaan du'aa godhu takka ga'e boo. Isaa fi Abdurrahimis takka ga'an. Ayyooniin kolleejii isaanii seenee haxannee du'aa tana bare malee ammaa wallaahi laziim. Eegumaan waliikum salaam. Eegumaan ammaan tana feesbuuka kanarratti ol bee maal jiru eegaleen asabootiif du'aayiif hin godhattu jechuun keessanii mala. Wallaahi yooni kijiba dubbadde malee ani yoon du'aayi godhadhees oowwitu naa taati. Ammoo irra guddaa waaniin godhachuu takka waaniin ni jedhe. Wallaahi rabbiin hoggusuma naa godha. Hoggusuma naa godha. Inshallah nin beeku tanaatu waliin baxraansee ادعوني أستجيب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ربين قالون خرد دايسيني فين قدا ورين دعائي قدا چورا بطران تني حركة ودوف تني حركة خيشة خايت تني دعائي را بونتن حالتي قات تنين ibidda keessa sinnakaaje jechuun asitti nama du'aa'ii hin godhanne akkas baana osoo hin ta'in nama irraa if bilisoomse ani rabbittiin haajamu nama jee baana beeta du'aa quraanni tafsiirii bikka tanaa egaa kan dagate niyyaadhaan numa biraa innama laamaalu binniyyati ammaas rabbiin waan ati yaaddee fi ta'ati yaadiin taganaa yaaduu teessuu fi ta duraa yaadde hunda beeka arshii olitti ol fagaatee jiraateeti gabrootan isaa hunda uumama mixii gurraatti halkan gurraacha dhagaa gurraacha waan feetata waalaikum salaam dhiyaadha hunda beekaa keessa isaa harkaa egaa rabbiin nurraa qeebalu egaa Usmaa'eel Alishoo osoo hin ta'in nuu as keessa jiru kana laalee rabbiin nu keessaa nam tokkoosaa gabrichasaa kan dhugaaniisatti dhiyaatu amminisa dhagee rabbi nurraa qeebalu inshallah ammaan tana karaa darsiite nyaat deebina obboleeyyan kiyya hundaa'u obboleessa keenya kan jalqaba deemu tana du'aa naa godhii jalqaba irratti jee na dhaammate irraa hangafee isin hunda rabbi isin haa milkeessu inshallah amma karaa darsiite nyaatti ichi deebina egaa rabbii waan ana ka dubbatus rabbii naaf haa laaffisu isinillee kan barachuuf tattaa'u rabbi laaftutti isin haa galchu isinitti hin jabeessin rabbi waan hundaa laftu isin haa galchu inshallah yaa rabbi nuu laaffisigaa yaa tokkicha yeey egaa darsii teenyaa tan kalee barreenne keessatti egaa reemu tanaan dhaammaddeanii viidiyoo anan harkuu raajaan qabaatina gizee hunda na harkaa ooltan isinii dabbaree bar ijaa isin qaacceese way ajaa'iba ayyee yoo barbaachisaa ta'e arra barbaachisaa miti arra nan laalina infinu amin amin inshallah dhiyaadhaa namni warri haariilee maruuf jirtan
aboo wanti na harkaa kutte. Ayyee waan isin barreessitaniin gad deebisa jeetiin waan biraatu keeti. Ayyee inshaallah rabbi isin hundaa waa milkeessu anillee naa milkeessu isin atilee si haa milkeessu jettee aamin yaa rabbi aamin jeetiin jira. Ayyee egaa kalee darsii waaw harfiin arraan tana laallu harfii sadeen tana jalqaba irratti jechuudha. Garee takkaffaati. Amma kallattiidhaan daqiiqaa beekamnaa daqiiqaa ayyee daqiiqaa 30 maal godhuuf du'aayii godhuudhaan finnee jirra. Ammarraa daqiiqaa lakkaawwan. Egaa yaada kalee naa barreessitan keessatti waan adda addaa kan na jajjabeessuu fi kan waan fooyyessachuu qabnuu fi waan adda addaa yaada keessan hanqina nagee jira. Hanqina geessan irratti aamin walumaanuu rabbii hundaa'u gammachuun haa kennu aaminaa sulee. Egaa daqiiqaa ammaarraa sa'aa takka qofa baranna. Boodarra daqiiqaa itti bilbiltanii yaada keessan takkaa'oo waaniin isiniin jedhutti gootan isiniifiin kannaa ammaaf kara darsii deemna. Suuraa tana qaceeloon laala. Suuraan tun abba sadii waaw fi suuraa harfii waaw, suuraa harfii baatii fi suuraa harfii miimii jira. Harfiin tun sadeenuu waaw, baa fi miim hidhiirratti uumamanii afaan keenya hidhiirraa eegalee ilaanqa kokkee gadiitti akkam akka ta'u laalaati sagalee san uumaa deema. Maqaa miti. Maqaa waaw barree jira akkaataa itti waaw jennu. Baas akkaataa jennu barree jira. Miimis akkatti jennu barree jira. Ammaan tana wanni barachuu sadarkaa wanta lammaffaa irratti darsii teenya qooda lammaffaa irratti wanni ilaallu harfiin baranne san sagaleen isaan kennan sagaleen isaanii eessarraa baate kajuu ilaalla. Garee tokkoffaa irra wanni goone harfii hidhii lameen irratti uumamtu. Harfii hidhii teenya ta gubbaatii fi ta jalaatiin uumamtu jenneeti garee tokkoffaa harfii sadii waaw, baa fi miim ramaddii tokkoffaa garee takkaffaa irratti ilaalle ramaddii takkaffaa irratti. Ayyee harfiin garee tokkoffaa keessaa harfiin dura laallu harfii waaw sagaleen waaw akkatti uumnu laallee jira. Itti laallee turre. Sagaleen harfii waaw nuu kennitu tun jalqaba hidhiin teenya akkanatti edda banamti. Hidhiin teenya walitti maxxantu. Geengoo taateeti. Hidhiin teenya geengoo taateeti banaa qabdi. Walitti maxxantu. Banaa taati. Hidhiin teenya akkana geengoo taateeti jidduun banaadha. Ayyee. Qalbiin na hordofaa. Harfiin ammaan tana bilbila waniin achirratti isinii baaseef waaniin amma qalbiin hordoftanii waaniin amma isin qaraasise keeysaayin isin gaafadhaa namni rabbiin laaffiseef bilbiltaniiti sagaleedhaan na dhageesstan. Ayyee sagaleedhaan na deebistan inshaallah qalbiin na hordofaa. Maaliif istaayilli haarinii amma dhufe kun waniin ammaan tana godhe kun namni kun na hordofe ibsa kiyya daran kan akkaataa isaa galetti namni tokko akkaataa isaa gale gisee ibse kana daran ibsu ta'u jiraachuun mala kanarra isaa gale jiraachuun mala. Inshaallah kanaafuu akkumaan jalqaba siin jeetti barnoonni yeroo ammaan tanaa jiru barsiisaa qofa irratti hin xiyyeeffatu. Barattoota irratti parsantiin 80 barattoota irratti barsiisaan hara agarsiisaa. Barattoonni qoratee waan biraatti illee itti daawwachuu qaba. Yeroo hunda anan agartan. Waniin akkana godhuuf yeroo hunda isiniif irra hin ba'u. Amma bilcheessatanii qabannaan inshaallah fuuldura hogguu sagalee dubbachiiftuu dubbifama maaree barre quraan akka ifii teessaniif qaraataniin jennee ahaddii olii seenee jira. Jalqaba irraa isinitti himee jira inshaallah. Harfii waaw hogguu sagalee isin baasu kannitu sagalee waa jaame
sagaleen isii harfii waaw jalqaba hidhiin geengoo taati jidduun banaadhaa walitti maxxantu hidhiin gubbaatti fita jalaa walitti maxxantu geengoo taati banaadhaa ilkeen xiqqoo dabanamti qalbii isaa laal afaan kana hidhiirraa eegalaa ilaanqa kokkeetti naa hojii deema qalbii isaa harfii waaw sagaleen isiin kennitu sagalee waa jaame waa ayyee sagaleen isiin nu kennitu waa maashaallah warra amma dhuftan diyaadha walikum salaam deebisaa salaamtaas wal jala deebisaa ani darsiin qaraa isaa deebisuu bakka xiyyaa bu'atanii deebisan harfii waaw sagaleen isiin kennitu waa egaa harfii waa jettu tana harfii waaw tana sagalee waa jettu tana akkitti baasuu dandeenyu bakki irraa baasnu jalqaba hidhiin teenya geengoo taate walitti maxxantu uraan banaa jirti jidduu hidhii teenya uraan jidduu banaa jirti hayyee eegasoo ilkeen teenyaas adda banamti tuni ilkeedha ilkeen teenya adda banamti hayyee duuboo eegasiinoo hinjettanii haya ilkeen teenya adda banamtee jirti hayyee arrabni fiinxii gama duraa akka ilkee gama gadii jalatti gabbu'eetti irgoo afaan keessaa tan gadii gabbu'ee bootaasaa qabatee ta'a arrabni akka jirutti ta'a laala arraba kana arrabni akkamit jira arrabni akka jiru gabbu'ee ta'a maashaallah arrabni akka jiru ta'a ilkeen adda banaadha harfii waaw sagalee waa jettu baasuudhaaf irraan deeboniin akkanatti irra deddeebi'uuf akka qaceellotti qabatanii nadaran beeytaniif hayyee hidhii wali geengoo taate wali dhiyaatti banaa xiqqishoo takka qabdi bikka yoo jenne hafuura akka nama fishkaa kana baasuutti hafuurri bootaan xiqqoon takka banaan jiraachuu qabdi hayyeedhaan sagalee warra fishkaa buusaniif xiqqoo banaa dhiisuu qabnaa walitti maxxantu wali geengoo taate wali dhiyaatti ilkeen banaadha arrabni irgoo afaan keessaa tagadii ilkee jala gammaxxaneeti arrabni keenya gara duubaatiin ni qottoonfata akkanatti akka nama oloo qoqqobii fooqii irratti ol ba'uu deemu takaawu makiinaa oloo deemu jirtu baajaaj takaawu motora jechuudhaan bikkatti motorri oloo deemu itti ittan akkas goon arraba keenya eegas booda kokkee teenya gama gubbaa kaa'oo irgoo afaan keessaa gara duubaatiin bikka kokkeetti ol banaan qalloo takkaa jira laala ni agartaniimi harfii waaw laalu jira harfii waaw sagalee waa hogguu uumnu akkamitti akka goonee uumuu qabnu laalu jira banaadhaasiin maashaallah hafuurii banaadhaa kokkeen gubbaarraa walitti dhiphatteeti eegas booda ilaanqa gadi banaa taati hayyee afaanirraa hidhiin geengoo hafuurri yooguu asirraa hafuura asii gabbaasne hidhii teenya akkas goone hafuurri akkasii ba'uu qaba hayyee eegasiin hogguu hidhiin teenya akka jirtu sanii jiraatte maal baasna waa hogguu takka konneekshina hogguu takka kompiitara matoraa miti matoora maaliin ofaa miti sagalee waa hundaa godhuun uumamarraa waanuma rabbiin naa kanne sagalee uumama hundaatu kun ijoollummaarraa waan hin qabu matoora maaliin ofa baaskila qofaan oofuu beeka matoora ni anaa miti oofuu beeku matoora ustaazaniitiin matoora oofuu beeka inni waan matoora obba lama qabuuf ani maaliin oofuu beeka ni beeytanii miila kiyyaan oofuu beeka olo hundaa akkanatu jechaa dajjitara dhiitaa miilaan oofuu beeka kopheen oofuu beeka kophee
Hayyee amma kana darsii adeeminu. Egaa harfi waaw akkamitti goomni laaleemi hidhiin teenya gangootaati banaadha ilkeen teenya dabalamti arabni keenya gama duraa gabbu'aa eegas booda arabni gara duubaatiin kokkee gama kobbee gubbaattichi hottoonfataa waliin tuqu banaa qaba kokkeen gama gadiitiin akka jirtu banaa taati. Hayyee tara torba jenna. Waa sagaleedha. Harfiin maqaan harfii waawi. Ammas waa oguu jennu hidhiin tun gabbaramteeti dhaabbatti. Akka gisee oguu waaw jennutti hidhii adda gabbaasnee walitti deebisnuu miti. Oguu sagalee harfii waaw sagalee isii oguu waa jennee humnu hidhiin akka jirtutti adda baramtee dhaabbatti. Waa jennee walitti waliin deebisnu. Ifa Mashallah. Mee yaa rabbi si barachuun maan fedha? Hayyee rabbi si laaffisu barachuu fedhee yaada muraada keessan isin guutu jennee bara. Hayyee mee harfiin waaw tun akkaataan uumama sagalee isii sagalee waa jenneen yoo kan isinii galtu ta'e namni galteef lakkoofsa takka takka naa barreessaa. Harfiin waaw sagaleen isin kennitu sagalee waa jenne tana akkaataa itti uumnu kana suuraa afaan akkaataa itti harfii waaw itti uumamtu kanii nama dubbadde namni isinii galte lakkoofsa takka takka naa barreessaa. Namni isinii galte lakkoofsa takka takka naa barreessaa. Inshaallah. Kana laalleeti waaw finneeti waaw booda batti deebinee baa booda miim laallee isaan sadeen kana garaagarummaan isaaniitii fi walitti dhufeenya isaanii adda baasnee gaaffiin isin gaafadhu bilbiltanii naa deebistan. Dafaa namni galteef lakkoofsa takka takka naa barreessaa. Mashaallah. Mashallah. Takbir. Ilillii teessanii irraanfattanii waddiyootan. Ilillii teessan tana irraanfataniiti mirqaana dhabdan. Edaa ilillii dhiistan sanii xoonuu na dhukkubseen saar. Ilillii teessanii fi takbiirii san irraanfadheetiin aan ifiifuu guyyaa meeqa dhukkubsadde mee ilillii olaalaa naafis. Arraan tana naafis ol horuu qabdanii ilillii. Ilillii anaafis ol horuu qabdan. Bootti ta'us maayil jettanii kophaa naartanii teessanis kophaa harattan. Dafa. Daqiiqaa 10 qofa laallee daqiiqaa meeqa qabna? Daqiiqaa 50 qabna. Hayyee daqiiqaa 50 qabna. Mashaallah. Hayyee akka isin ol hartanitti harfii lammaffaa harfii baa laalla. Harfii lammaffaa harfii baa tana laalla. Hayyee. Mashaallah. Harfii lammaffaa harfiin baa harfii jechuun harfii lammaffaa akka tartiiba qubeettiin jiru garee tana keessa garee tokkoffaa tana keessa harfii waaw durarra laallee eegas booda harfii baati eegas booda harfii miim akka tartiiba qubeetti yoo laalle yoo ta'e baat dura jira eegasiin miimitti aanaa eegasiin waawi garuu amma nuti akkaataa itti dubbisuun nuu maluutti tartiiba kaayyeen. Hafedhe miim dura godhee baatti godhee ni godha garuu akkaataa itti walirra jabaachaa deemtu akkaataa itti walirra itti walitti dhiyaachaa deemtuuni kaayyenne akkanatti. Maashaallah. Harfiin garee takkaffaa keessaa lammaffaa irratti jirtu harfii baati. Harfiin gareen takkaffaa jechuun warra sagaleen qubee sanii hidhii irratti uumamtu. Warra sagaleen qubee sanii hidhii irratti uumamtu. San keessaa harfiin garee takkaffaa keessaa lammaffaa irra laallu harfii baati. Harfii baati. Egaa harfiin baatuun sagaleen isiin kennitu sagaluma akka maqaasiiti. Sagaleen harfii waaw kennitu
sagalee waa jenneeti maqaan sii waaw jennee sagalee waa jenneen. Harfii tana maqaan sii waaw jenneeti sagalee waa jenneen. Harfii tana harfii garee tana keessaa lammaffaa jirtu tun maqaan isiitis baadha. Sagaleen isiin kanittus baadha. Maqaan isiitis baadha. Sagaleen isiin nu kanittus baadha. Ayyee. Harfii waawitti achi deemina. Waaw. Waa. Harfii waaw maqaan isii hogguu laallu. Maqaa isii hogguu laallu. Maqaa waaw jettu hogguu laallu kana duratti harfiin tun kan sagalee hafuura madenne waaw sagalee hafuura sagalee hafuura qofa jenne waaw maaliif hidhiin teenya walitti qabamtee hafuurri keenya nu qabamu funyaan qabannee jechuu dandeenya waaw ammallee isiin tun ta sagaleeti moo ta hafuuraa wanni baasnu wanni afaan sagalee sii gizee baasnu hafuurri funyaaniin baamu afaaniin baa amma biqiltana sirreeffan. Harfii waaw tana hogguma sagalee sii waa jennee baasnu hafuurri afaaniin baamoo funyaaniin bana cheeggoona amma duras afaaniin bee funyaan qabannee laalla waa hafuurri afaaniin baa sagaleen nuti dhageenyu afaaniin baati sagaleen bikitti uumamtu asirratti uumamti sababa hafuurri hidhii tanarratti qabamee bikka akkaataa itti deemu san irraa jijjiirama fidu jecha ewa hafuuraati hafuurri ba'u kun hidhii irratti sochii uumuudhaan sagalee hidhii irratti nu baasa. Ayyee harfiin baa harfii jalqaba irratti hidhiin teenya akka jirutti harfiin baa maqaan isiitis baadha sagaleen isiin kanittus baadha. Harfiin baa maqaan isiitis baadha sagaleen isiin kanittus baadha. Egaa harfii tana olaatti ilaallee jiraam tana kutte aliif baa jennee ayyee harfiin baa maqaan isiitis baadha sagaleen isiin kanittus baadha. Sagaleen sii eessarratti uumamti? Sagaleen sii eessarratti uumamti? Hidhii irratti uumamti. Sagaleen qubee baa sagaleen sii baa tajennu sun eessarratti uumamti? Hidhii irratti uumamti. Hidhiin tunoo garee takkaffaa jenne hidhiin akkam taati? Qubee baa tana sagalee baa jettu uumuudhaaf hidhiin akkam ta'uu qabdi? Waliin maxxanti. Hidhiin keenya waliin maxxanti. Akka tanaa geengoon taatu. Geengoo taatee walitti hin dhiyaattu. Mii maxxanti. Ilkeen tanaa akkami jirti ilaalaa? Ilkeen waaw banaa jirti. Hidhii irraa eegalee ilaa kokkee ilaalla waa hundaa'u asirraa akkaataa taa'umsa harfii cufaa harfii 28 hogguu sagalee isii itti uumnu afaan keenya akkamitti akka taa'u qabu afaan hidhii irraa eegalee ilaa akka kokkee yookaan olaagaa gaditti tartiiba isaanii ilaalaa deemuu qabna. Kanaas ilaalee jira hafuurri asirraa eegalee ilaa gadi ni kuta. Ayyee harfii baa jalqaba hidhii lamee wal tuutee waliin maxxantee jirti. Jalqaba harfii baa sagalee baa jettu. Sagalee baa jettu. Tanuu kan itti hogguu ta'u hidhiin jalqaba irratti waliin maxxantee jirti. Hidhiin teenya waliin maxxanuu qabdi. Takka. Lamada ilkeen walitti dhiyaatti. Banaa xiqqoo takka. Banaa akka qubee waaw. Hoggumne addaan banaa xiqqoo takkaatu dhufuu qaba. Namni tokko namni ilkeen qarriinfoonsaa lameen dhedheertuu taate wal xuuxi. Kan qarriinfoon isaa xixiqqoo taate banaa xiqqoo takkaa jidduu jira. Harfii baa sagalee baa jettu uumuudhaaf hidhiin teenya jalqaba wal xuuxi ilkeen teenya walitti dhiyaatti. Arrabni jidduudhaan xiqqoo akka kubbaatti ol jeeti fuula duraan ilkee gadi gammaxxanee fiinxii fuula duraa ilkee gadi gammaxxanee durarraa eegalee ilaanqa kokkee gaditti afaan keenya bana. Asirraa eegalee kanatti adiin kun kokkee qilleensa gama jidduuti. Afaan jidduu ka jenneen san banaadha. Asirraa eegalee ilaa kokkee jidduu bana. Hayyee egaa harfiin tun hogguu sagaleen isii ba jenneeni hafuurri isaan ba. Hafuurri kanaa isaan bame hogguu maqaa qubee baatana sagalee isii ba jennee hogguu kanninu osoo
hafuuri qubee ba jennu tana hin sagaleesii ba jenneen baasin duratti funyaan keenya qabannee jechuun hin dandeenya. Mee hafuurri nuni baa akka waaw gisee jennu funyaan qabannee jennutti harfii baatanoo jechuudhaaf funyaan qabannee jechuu ni dandeenya. Osoo addaan hidhii teenya addaan hin baasne funyaan qabannee mee haa yaallu osoo hidhii addaan hin baasne. Yoo hafuurri likkiin nuu ba'ee harfii hafuuraatti sagaleen hafuuraan uumamti. Ammoo yoo hafuurri funyaanii nu ba'uu baate sagaleen sagaleedhaan uumamti. Sagaleen sagaleedhaan uumamti. Sagaleen sagaleedhaan uumamti. Egaa wanniin kana jiruuf inshaallah sagaleen dubbachiiftuutii fi sagaleen dubbifamaa qubee tana keessaa gisee ilaallu ulaagaa qabdi. Qubeen takka dubbachiiftuu ta'uudhaaf ulaagaa afur ta'uu qabdi. Qubeen abbaa fedhe ta Amaariffaa, ta Chaayinaa, ta Hindii, ta Oromoo, yoo fedhe ta Arabaa ulaagaa afur qabdi. Egaa afreen jalqaba hidhiin adda baramtii sagalee jechuudhaaf. Sagalee ifii maxaasii qabaachuu dubbachiiftuu jechuudhaaf. Qubeen takka dubbachiiftuu jechuudhaaf takka jalqaba qubeen adda hidhiin adda baramtii hayyee lamada. Hayyee obboleen kiyyaa konneekshinaatu qabee idduutti adda dhaabbachuudhaaf dhiifama. An dhiifama isin gaafachuun qabu waan hin dandeenyu sirriidha. Kanaafuu funyaan qabannee godhuu hin dandeenyu. Nama bishaan keessa seene takkaa'oo nama manaamatti jinniin isin ukkaamsine mee afoo dur takkanarra si qabalti yer duukaak jaaniiti namoota jimaan qamaanirra jira beektaa wanni akkana warri jimaa qamu jechuu kiyyaa dhiifama. Warri jimaa qamu osoo guyyaa jimaan qamayyoo oole halkan guurafe duukaak jaanii qaba beektee lafatti akka nama makaddaarra kaaya kaan fuudhaniiti qaruuraa faa keessa nama kaan jaan akkana nama urgufanii dum akka fedhan nama godhan jaan si urgufanii maal yoo qabda namni xiqqoo diin beeku maal ta'a ogguu jinii dhuftee duukaak san lafa qabe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا برابر جابر وكمامي ويدوف دي متي فكا جابر جا معرف وكام سير جرتي فنيان كمامي أكستا يو قبيتنا باجة شوراب جنة تنافو حرفين تون حرفي سجلت تين سجلين هديرتي أممتو حرفين با حرفي حفوران هدير أممتو سنتين حرفي سجلين إسي سجلين هديرتي أممتو حفوري فنيانين با سجلتو أفانين با حرفي واو جنو حفوري أفانين بيتي سجلين هديرتي أممتي حفورة بودا أيه أقوي دي دبن خنا با حرفي با hidhii teenya egaa waliin qabnee kokkeessa kana godhe booda sagaleedha malee hafuurri gadi hin ba'u sagaleen qabnee maal goona hidhii teenya adda bukkaasna ogguu hidhii adda bukkaasne ba jettuutu uumama sagalee ba jettuun uumama kanaafuu hafuurri isaan ba funyaan hin ba harfiin ba kana fakkaatti hayyee garaagarummaa kana lameenii harfii waaw sagalee waa jettu guu kanninu takka hidhiin banaadha lama hafuurri afaaniin ba harfii hafuuraan hidhii irratti uumamtu sagaleensi hayyee harfii baa garaagarummaa isaanii harfiin baa harfii hidhii irratti uumamtu taate jalqaba hidhii wali cufamti akka waa'utti banaan qabdu ammallee kokkee waaw akkaataan taa'umsa arrabaa laalaa arabni taa'umsi gosa biraati kun kokkeen guutuu gabbana hayyee ammas harfiin baa sagalee baa guumnu hafuurri keenya isaan baa funyaaniin baa sagaleen afaaniin baateeti hidhii irratti uumamti kan sadaffaa ifa harfiin baatis ifaansa mee yoo isiniif iftee jiraatte yoo isiniif ifa ta'e lakkoofsa takka bareessaa daba gaa wal jalaa hufna daddafaa waalaikum salaam dhiyaadhaa daqiiqaa 20
daqiiqaa 20 nu hafe. 40 nu hafe dhiifama. Daqiiqaa 20 finne daqiiqaa 40 nu hafe. Maashaallah deeda. Zamzam wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Ayyee dafaa isinii barreessaa. Qoflu ambar akka namni qofluuf itti yaadeen jiru bar. Gaafaan isiniin bohaarsa jeen itti yaadee jaa malee wallahi tasa waan na dhufte nabbare uumama kiyyarraa nabbare wa alaikum salaam. Kawusar yaadu nabbare akka tasaatti naguma Usmaan Jawti wani takka gizee dhufte waan sayyaa dadhabee ta'a. Egaa bar tanaan jaabar nama bashannansiisuun barbaachisaadhaan sammuu namaa tawaan biraa yaadulleen raa harkattees deebiti. Akkana shaashaa yoo jaan malee maali mana hidhaa jirra? Qilintoo jirra hoo? Ha qilintoo jiru rabbi nuuf haa baasu. Zimbal us maarree barnootuma dur tokko us zimbal us inustu yoo haasootan alaqaadhaan maqaa nu kotaba jaaniinsan. Egaa akkasi dubbiini ayyee mee maashaallah takbiir taramaffaa isinii galte takbiir daddabnee gaarraan tana yoo xiqqaate garee takkitti garee tokkoffaa tana finneeti jidduutti gaaffii isin gaafadhee yoo yeroo afi garee tokkoffaa garee lammaffaattis yoo garee lammaffaattis isin ilaallaa qubee takka isinis fagoo jirtu. Ayyee abshir ayyee takbiir ni ciccita amma tolee jira. Kagaleef takka kan galiniif wisfiri wa alaikum salaam baga nagayaan dhuftan ayyee harfiin tuni isinii galte maashaallah harfii wari gaaffii qabdan boodarra na gaafattan gaaffii biraan qeebalu gaaffii waaniin qaraayisee qofaan qabeelaa gaaffii fatwaa sheekanawarii fi wanta gaafattan anas gaafattan awwaniin ilaalchisu waaniin afaan kiyyaan dubbadhe waaniin dubbadhe san yoo isiniin galle isiniif ibsuu dirqamaan qaba boodarra na gaafattan yeroo isiniif hin kan ayyee harfi ilillii olaraa hanqasuu ilillii olaraati harfi itti aantutti hin teen harfi sadaffaatti itti deemina maashaallah dhiyaadha harfi sadaffaa garee takkaffaa sagaleen qubeen arabaa 28 hannan maqaa isaanii osoo hin ta'in sagaleen isaan akkaataa taa'umsa afaaniitti sagaleen isaan uuman eessatti isaan uumanii fi sagaleen isaan uuman maal akka taate eessatti akka uumanii fi haala kanaan gareedhaan bakka adda addaatti adda qoonni bakka 13tti adda baaf gareedhaan qubee 28 bakka 13tti adda baas bakka 13 keessaa takkaffaa warreen hidhii irratti uumaman hidhii lameen irratti uumaman jenneeti garee takkaffaatti baasne isaanis waaw sagaleen kanitu waa baa sagaleen isin kanitu baa fi miim sagaleen isin kanitu ma gaaffii qubee boodara na gaafatte siifin kanna warri gaaffii waa'ee qubee barbaadan boodara isin kan amma darsii oofuu qabna darsii dafnee hojjala oofuu qabna baatii takkaaf guyyaa 15tti quraana qara'uu seenuu qabnaan jee tanaafuu daddafnee waan barbaachisaa ta'e oofuu qabna hayyee warri baatis booda gizee irra deebinee inshaallah gilgaala goone daqiiqaa 30 qabna harfiin miim sagaleen isin kennitu sagalee maa jedhamti sagalee maa harfiin miim sagaleen isin nu kennitu maa jennaan sagalee maa jennaan hayyee akkaataan taa'umsa afaanii akkaataa taa'umsa afaanii akkaataa taa'umsa harfii yookaan qubee baatii wajjiin akka takka akkaataan taa'umsa qubee miim sagalee ma jettu nuuf kennituu fi akkaataa inshaallah boodarra na gaafatan akkaataan taa'umsa qubee miim sagalee maa nu kennitu tanaa fi akkaataan taa'umsa uumama isii
afaan keenya akka ta'uu qabu fi akkaataan taa'umsa qubee baa harfii baa sagalee baa nu kennitu fi akkaataan taa'umsa qubee miim sagalee maa nu kennitu tana taa'umsi isaanii akka tokko laala qaceellotti. Garuu bikka takkaan garaagarummaa qaban. Waan xiqqoo takkaan garaagarummaa qaban. Garaagarummaa isiniif hin hima. Yoo koompitara naamusa godhi. Good. Harfiin baa fi harfiin maa hidhiin maa hidhiin walitti cufamti. Hidhiin walitti cufamti. Jalqaba hidhiirraa eegalla. Maa hidhii teenya laalaa qaceellotti mee? Baa hogguu jennu hidhii teenya tajalaatii fi ta gubbaa hogguu waliin maxxansinu humnaan walii gaqqabna. Harfii baa hogguu hidhii teenya walii maxxansinu humnaan walii gaqqabna. Laal waan xiqqishoo takkaatu banaa xiqqoo tokko jira as. Kana laala. As ammoo banaan fuula duraa xiqqoo banaarra wayyaadha laala. Asitti kuni qaceelloo waliin maxxaneeti xiqqishoo bichaan hidhiin gubbaatii fi hidhiin jalaa hanqa fuula duraatiin xiqqoo adda banamte. Hayyee hogguu harfii miim sagalee maa jennu. Harfii miim sagalee maa jettu. Hogguu humnu hidhiin teenya waliin maxxanti garuu humnaan walitti hin qabnu. Akka harfii baa hidhii teenya lameenuu humnaan waliin maxxansinee baa jennee humnaan adda buqqisnutti walitti qaceellotti maxxansinu. Hidhii walumaan xuynee walirra keenya. Hogguu harfii miim sagalee maa jettu humnu hidhii teenya walumarra keenya. Ifa maa hogguu baa jennu hidhii walirra keenyee sagalee nuun baatu. Akka miimitti hidhii walirra keenya harfiin baa sagalee baa jettu nuuf hin baastu. Akkitti sagaleen baa jettu nu baatu hidhii teenya ta fuula duraa lachuu waliin maxxansuu qabna. Qaceellootti humnaan walii qabnee eegas booda baa jennee adda buqqaasna. Hayyee harfii miim sagalee maa jettu uumuudhaaf wanni goonu maali? Hidhii teenya walumarra keenya malee humnaan walitti gadi hin qabnu. Takka garaagarummaan qubee tana lameenii. Garaagarummaan sagalee qubee lameen tanaa baa fi maa sagalee miim harfii miim sagalee maa jettu baasuudhaaf hidhii teenya walumarra keenya malee walitti maxxansinee humnaan walitti hin qabnu. Takka lammaffaa kokkeen banaadha. Asirraa hafuurri keenya hogguu qubee miim maa jennu jalqabarraa ilaa xumuratti hafuurri afaan keessa walitti hin qabamu funyaaniin kallattiin ba'a. Adiidha kun diimaadha cufaa jechuudha. Adiin kun banaadha. Funyaan keenya afaan keenya huruu kara duubaatiin eegalee kokkeerraa eegalee hafuurri afaaniin bakka hin baane osoo hin baane funyaaniin ba'a. Kallattiidhaan ba'a funyaaniin. Yoo harfii baa jennu san hidhii olii qabne jenne funyaan keenyaas cufaa jira ni ukkaamamne jenne reefu gisee ilaalle. Amma immoo harfii miim sagalee maa jettu uumuudhaaf hidhii teenya walumarra keenyeeti hafuurri funyaaniin ba'u jira. Hafuurri funyaaniin kallattiin ba'u jira. Hidhii osoo addaan hin baasne akka kaanii ala ni goona funyaan. Harfii baa hidhii teenya waliin qabnee yoo nama ukkaamuu jiru akka duukaa qabe kareemu tani jennee san ta'a. Ammoo harfii miim sagalee maa jettu baasuudhaaf hidhii kaa walitti maxxanne kokkeen kan hin hudhamne hafuura yookaan sagaleen xiqqishoon takka ni baati funyaanii. Laal ijoolleen xiqqishoon kaa gisee taphatu akkam jettee taphatti haasawan beeytumi takkaa waraabee saalaa laayuusu jiru.
dandeenya. Hafuurri osoo hin ta'in hafuurri guututti akka kaanitti akka baatti kan nu kaabamne sagalee xiqqoo takka hidhii teenya kan wal qabdee jirtu sagalee xiqqoo takka funyaan ni baati. Akka waraabessa laalaa iyyuu jirutti ayyee egaa kanaafuu garaagarummaan harfii baatii fi miim sagaleen baa jettuu fi sagaleen maa jettu nuuf kennitu garaagarummaan isaanii taa'umsi afaanii akka tokko ta'ee garaagarummaan isaanii hidhiin tun hidhiin qubee baa sagalee baa jettu guumnu hidhiin humnaa wal qabdii qaqqabattee teessii eegas booda baa jennee dabaasa. Funyaan cufaadha asirraa ilaa wantooti hafuura baasuu hin dandeenyu. Ayyee harfii miim sagalee maa jettu uumuudhaaf hidhiin teenya tajalaatii fi tagubbaa walirra keenya malee humnaa walitti hin qabnu. Hafuurri ammoo afaaniin hin bahu. Hafuurri isaan baawwatu sagaleen isaan baati funyaan hin baati. Sagaleen hafuurri teenya funyaan hin baa kallattiidhaan. Ammoo funyaan yoo of qabne hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Funyaan yoo of qabne hafuurri keenya waan funyaan hin bahu jecha funyaan qabanne hin dandeenyu ifaansaa. Maaltu nama dhiba? Harfii miimii fi baa hayyee kaanitti deebina. Hayyee harfii miim laala irraan deebi takka takkatti irra deebi'a takka firifirittiin of walitti hin godhu. Harfii miim sagalee isii dubbisuudhaaf maa jennaan jaame waalaikum salaam dhugaaf jiraadhu eenyu baanta nama biraa baanta moona baanta dhugaaf jiraadhu hundumtuu isiniif taati maal baanta mee addaan naa baasi dhugaaf jiraadhu yaadaan na seenaa beeyte maal baanta nama biraa baanti moo nama biraa baanta moo ana baanta yaadaan na seena mee hundumtuu isiniif taati jettee barreessite dhugaaf jiraadhu ayyee akkanatti afaan addaan naa baasaa kaa badhiinii na dhaabbate bilaashumaan akka televiziinuma goggogaa kan sagantaan keessaa qottee jedhu akkaan hin taane maashaallah. Ayyee harfi maa jenne ayyee inshaallah. Egaa yoo isinii galee lakkoofsa takka dafaa reefu warri baan naan galle jettees irra deebi'eetii waliin isinii himee jira. Warri baa jees irra deebi'ee isinii himeetiin jira isinii galee jeetii yaata. Maanis isinii galee jeetii yaata. Egaa dimshaashan walii daqiiqaa meeqa qabna? Daqiiqaa 25 qabna. Daqiiqaa 25 keessatti daqiiqaa 10 harfii takka laalleeti. Eegas booda daqiiqaa 15 gaaffii isin gaafadhee daqiiqaa 15 san gaaffiin isin gaafadha. Kanaafuu harfiin lachuu isinii galte jeetii yaada. Boru ammoo sagantaa darsii yookaan garee lammaffaatii sadaffaa goo eegaluu deemnu kana takka irra deebineeti yaadachiisuu goone akkasii bira dabarra. Amma wanta akkasii qaraana inshaallah. Harfiin mee isinii galeemi? Warri isinii gale takbiir maashaallah alhamdulillah yaa rabbi. Hordoftuu ammaan tan nu dhufteensa. Amma eega sagantaan dabarte booda dhufteensa viidiyoo booda irra deebitee laalta. Yookaan ammoo hamma jiru kana sirriin naa hordofiiti. Hogguu gaaffii fi deebii bilbilaan deebisan siif daranaa qaceelonni fajeetii yaada dhibboodan deebinu qalbiin hanqumaan maan tan dhaqqabtee hordofi. Warri isiniin galiinis yoo jiraatte har qalbiidhaan naaf hordofaa. Oduu fi oo'ee ammaan tana oduu gaaddisaatti hin jira. Waanti tokko akkasheen irra godhe beeku isa. Maashaallah dafa ilillee ergaa garee lammaffaa harfii takka. Harfiin takkittiin osoon ol hin baasne duratti gareen lammaffaa harfii takka qabdi. Harfiin takkittiin hidhii fi ilkeedhaan uumamti. Harfiin takkittiin
hidhii teenya tajalaatii fi ilkee gubbaatti irratti uumamti. Harfii takka gareen lammaffaa harfiin takkittiin hidhii jalaatii fi harfiin takkittiin garee lammaffaa hidhii jalaatii fi ilkee gubbaatti uumamti. Dabaa barreessaa osoo ol hin baasne. Osoo ani ol hin baasne yeroo firaan gubnu irra deebine jennee yeroo firaan gubnu. Kanaafuu namni siin galii yoo jiraate boodarra sii gala. Kanaafuu hanqumammaan tanarra qabatte aannan ganna qabe maal qabatanii jaan hambara qabatanii maaliif yeroo irra deddeebi'uudhaan sa'a takkitti akkaan hin gubneen barbaada. Namni hedduun dadhabee hedduu dalagaa oolee dadhabee taa'ee darsiin tun nan dabrin jee taa'u jira. Sagantaan sa'a takkaa ol akkan dheerenne dirqama kuni sa'a takkaa ol akkan dheerenneen fedha. Ammallee yoo jalqaba daqiiqaa 5 qofarraa gubee dirqama wulii kana booda daqiiqaa sa'a takka mataarra geenyaan sagantaa addaanii hin dhaaba. Wulii gaaffiiwwan hundinuu dhaabbachuu qabdi. Namni kana jala qaatiraa kan bulle hedduu dadhabaa hoolee hedduu jira. Kanaafuu yaada akka gaaffii yoo qabaattan gaaffii boodarraan isiniin jee warri gaaffii qabdan gaaffii isin gaafadheetiin warri gaaffii qabdanis gaaffii teessan naaf dhiyeessitan. Kanaafuu qabadhaa barreeffadha akkasiin jalaan kun harfiin maashaallah takbiir jabaatan boo barattoonni kiyyanaa jabaatee harfii faa ni agartan kun harfii faa. Gareen lammaffaa qubeen arabaa gareen lammaffaa akkaataan taa'umsa isaaniitti akkaataa taa'umsa uumama isaaniitti gareen lammaffaa kagoone harfii faati. Ayyee harfiin faa sagaleen isiin kannitu sagalee faa jaama laaftuudha tun. Harfiin faa sagaleen isiin kannitus sagalee faa jaamti laaftuudha. Harfiin faa sagaleen isiin kannitus sagalee faa jaamti takka. Ayyee akkaataan taa'umsa uumama isii ayyee akkaataan taa'umsa uumama sagalee isii laalamee qajeelotti akkaataan taa'umsa uumama sagalee isii maal fakkaata yaa laalu. Harka jirtanii jirtan gaafa qajeelotti iloo argama inshaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota kabajamtoota sagalee reediyoo Risaalaa akkam jirtan dhagaya. Egaa tanaa sagantaa itti fufaa haalee takka qabannee dhiyaannee jira. Tan mata dureen isii majlisii dhimma islaamaa. Ayyee qopheeffadheenis bilbila kiyya qopheeffadhee haya fa akkaataan taa'umsa uumama qubee kanaa kokkeen banaa jirti. Afaan keenya akka jiru banaadha yaa kokkee gadiitti. Hidhiin teenya ta gubbaa bakka jirtu teessii hidhiin teenya ta jalaa fiinxa ilkee keenya fuula duraa ka gubbaa qabdi. Irra keenyu ol qabnaan akka harfii baa hogguumnu hidhiidhamee wal jabeessinee qabneenitti
maal goonaan maantana ilkee teenya ta gubbaatii fi hidhii teenya ta jalaa waliin maxxansineeti humnaan qabnaan eegasiin adda baasnaa faa 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 jennaan eegasiin maal jennee dubbisnaa faa jaa tana torba faa 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 hayyee egaa harfiin tunii fi sagaleen isiitii fi harfii maqaan isiitii fi sagaleen isiin kennitus faa 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 jennaan ifaami hayyee gaaffiin isin gaafadhaa qophaawa gaaffiin isin gaafadhaa qophaawa gaaffiin isin gaafadhaa qophaawa bilbili banaadhaa bilbili banaadhaa bilbiluun abadagaa wifi radio bilicha ka is live now okay hayyee imon banaadha jalqaba gaaffiin tiyya jalqabaa daqiiqaa 15 qabnaan jee gaaffiin tiyya jalqabaa nama dhukkubu jira lakkoofsa bareeseetiin jira achi gubbatti lakkoofsa gama gubbaa ni argatan yookaan warri laayif ilaalu jirtaniimi iskiriinuma wanta teessanii akkanatti tuqaa jalaa isin ol baasa iskiriinuma moobaayil teessanii tuqaa jawwaala keessanii tuqaa jalaa isin ol baasaa lakkoofsachira fudhachuu dandeessan haya gaaffiin takkaffaa gaaffiin jalqabaa harfii sadeenuu nama likkitti sagalee bichaa naa jiruun fedha waaw sagaleen sii akkam jennee baasna sagaleen sii waaw sagaleen sii akkami baa sagaleen sii akkami miim sagaleen sii akkami nama sadeenuu naa jiruun fedha bilbilli banaa jira dafaa deddefaa isin eegaan jiraa shabaka kiyyaa du'aadha assalaamu alaikum assalaamu alaikum halo nageya meeqa jedhoo dhageyama hafeete irraa ka'e sadeen irraa waaw sagaleen isiin nu qannitu takkami sagalee amma fakkeenyaaf aliifiin maqaa isaa yoo ta'e sagalee isaa a jennaan amma barummaan dubbadhee jira waaw ayyee sagalee waaw maali maashaallah ayyee tatteentu tawaa laallee jira tawaawu tabaatoo sagaleen isiin nu qannitu ayyee harfiin miimoo sagaleen isiin nu qannitu maashaallah takbiir maqaan isii miimi sagaleen isiin nu qannitu maashaallah sirraa guutanne nama biraatiif karaa gallakkisina hedduu galatoomii obboleettiyyaa galatoomii rabbii hundumaa kana siif haa laaffisu ayyee warri sararra jirtan harfii sadeenuu sagalee teessanii akka qaraataniin fedha hello qamaroo badruu sagaleen hin jirtu hello sagalee maayikiin si duraa liqinfame sagaleen tee hin jirtu addee qamaroo badru waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dhufte gamma haasay maashaallah
ayyee hello dhageessaa sirri dhageenyu jirraati sirri dhageenyu jirra nuu deebisaa harfii waaw sagaleen isin kennitu maayette hello sagaleen teeni qaqqabdi oorii dhagee ammaan tanaaji sagaleen harfii waaw sagalee maal nuu kenniti mee sagalee ta'e tolfadhu maayikii ta'e tolfadhu akhi dhuftee fuhu assalaamu alaikum assalaamu alaikum ni dhageenya عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ayyee sagalee ta'e nuu jiiga harfii sadeenu waaw baa fi miim sagaleen isaan baasan takkami nagayaa واو ayyee sagaleen sii too waaw sagalee sii maali و maashaallah و ayyee harfiin baatoo با harfiin mimoo ميم sagalee sii ما maashaallah allahu akbar allahu akbar maal jette atillee nama biraa jira oofi oofi ايه ما هو جرة oofaa nama kudhanuu taatan sagaleedhaan barbaade irraan tan oofi ayyee واو sagaleen sii maali maashaallah با ayyee maali sagaleen sii ميم sagaleen sii yoo maashaallah allahu akbar allahu akbar من كل شيء السلام عليكم. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh hedduu galatooma ما ayyee oofi oofi ميم ما ayyee سلام با با ayyee سلام واو و takbiir takbiir الله أكبر allahu akbar ayya kana war maashaallah الله أكبر. maashaallah nam sadii jirtanii bika takka إيه لم تدين تدين جرة maashaallah umrii dheeradha rabbiin waa hundaa olaaftu isin agachuu nama biraatiif sarara gallakkisna آمين يا رب. ayyee hello khalifa siraaj assalaamu alaikum assalaamu alaikum khalifa ayyee baga nagayaan dhufte oofi harfii waaw harfii baatii fi harfii miim jirtaa dhageeysa ayyee ayyee sagalee kam nu qannite ayyee sagalee kam nu qannite harfii waa akkam oguu dubbannu akkam jennaan waaw maal jennee dubbisna suni ibsaami sagaluma qofa feena sagaluma qofa feena amma fakkeenyaaf harfiin faa sagaleen isiin nu qannitus faal yookaan harfiin ayin sagalee isiin nu qannitu yoo jenne harfiin waaw sagalee kam nu qanniti akkaataa uumamaatii miti khaliifaa kiyya akkaataa uumamaatii uumama isiniif himee sagaleen isiin baasu yogguu fataatti goone akkam jennee dubbisna yookaan waa baasi ayyee harfiin baatoo maqaa fi sagalee adda baasachuu qabna ayyee Hello, nama kara sararra jira daddafaa harfiin
miimoo sagalee maal nuu kanniti? sagaleen hin murtii? ayyee namaaf gallakkisne ga jazaakallaahu khayral jazaa namaaf gallakkisne namaa sarara jira. Ashu binti Islam. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. أعطيني واو. أيه. فقالت بكرة واو. ما شاء الله. أعطيني با. أيه. فقالت بكرة ما شاء الله. أعطيني فقالت با. ما شاء الله. تكبير. تكبير. ما شاء الله. أيه. نما بيرا سرر جرا. هلو. أدينان آدم. الله السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمي. حبيبي تبي قال اليوم تنقمن في النام مبتل تشكل نامي بيقول خبر تنوجيله. أبشر أبشر برحمتي هم جندي بر مالك. حالا ولي بري من هندينو. إن شاء الله. أما بودا أكاتا عنده ولد الدنيا دي من أوروبي جي أوفي. أيه سجلين أو تنجد سجلين. أيه. وادا. ما شاء الله. بانو. باوما. أيه ميمو. ميمو ما. ما شاء الله. سيكو واجرا. أنا بقى جري. تكبير. أملا كي كون دا dia cuman berata kayak pun da si jabadun si jabi ya أبشر أبشر إن شاء الله. الدولة تومي أخي في الله. ربي أمري سياري رسوة اللين. وعليكم السلام ورحمة الله. نما بياسر رجرا. هلو الله أكبر إنماتو إفدورو مقام أستيدو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. نينا جينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. أيه أوفي أوفي أوفي. أختي في الله. أي كم واو. أيه. فقالت أنا فوقتي فقالت نيتو وا جت أبتي. ما شاء الله. Itu adalah kayaknya dura bagi أيه desa. أيه ما شاء الله. Asin ban, asin kan mutu sagale lisin kan itu bada أيه ما شاء الله. sagale lisin ini irasi umumnya ما شاء الله. derkam ini kayaknya derkasi ini woi matansi. أيه. Mungkin ban ada teko. تكبير. تكبير. ما شاء الله. الدولة تومي ربين. وهذا أكم استغنت من داود دسي أيبسو. إن شاء الله الدولة تومي بريتيا. وعليكم السلام. نجيا نافتوري. نما سر رجرا. ما شاء الله. هويتي ما شاء الله. السلام عليكم. هلو 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 نمني إلال يرو إيه شران ولاد أجاني نمني براتيس جا نمني دينو أران تاني ديب سودا تشتى جرا إيجا نمني مايكين كيسنين دلينس هنكا سريفتني نواف سرر قال لك كسنا أمالي سجل موقفنا هاي ما بريد برا. هلو أويتي. هلو السلام عليكم. هلو. وعليكم السلام. ما شاء الله. أيه. أساري قاعد بيسا. بيبي كوبيني واو.
Ayyee. Sagaleen si. baan jechuun maal tokko dubbifamti Ayyee miimoo. maadha. Maashaallah jazaakallahu khairan jazaa. Namni asirraa koomii kanachuu jira yaada kanachuu jira koomentii gaggabaabsa jambeetee nuti ni hirmaanna jaanii nama sarara jira. Bilbila. Daqiiqaa 5 qabna. Daqiiqaa 7 qabna jechuu kiyya. Hello. Hello. Tutte. Diin Islaamaa barata ayyee. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum ni dhageenya. Alaikum salam. Akkami dhagaa? Salaam. Ayyee. Deebisaa keessari. Ni dhagama. Qaceelloo dhagayama. Waaw. Ayyee. Sagaleen. Sagaleen kan nubaadha. Maashaallah. Baan sagaleen kan nubaa. Allahu akbar. Ayyee. Miim sagaleen kan nubaa. Jazaakallah. Oofuu qabna qoraan taasisan nuti. Ayyee. Suuta nishamaa jenna jedhaa. Ayyee atilleen akkasumatti jannataan si gammachiisu maashaallah nama sarara jira. Ka sarara jiru bilbiladha. Dafa daqiiqaa 7 qabna. Baar koombolchaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami dhagaa? Fayyaa. Abshir ayyee deebisaate. Miim. Ayyee sagaleen. Sagalee miim. Sagalee ijirratti uumamtu. Ayyee deebisuun bichaadha. Akkaataa uumamaa osoo hin ta'in sagalee mubichaan sagalee miim sagalee kam nu kanniti ta ibsaa guyyaa biratti deebina. Ayyee sagalee miim maal nu kanniti? Miim. Sagaleen isii too qubee miim sagaleen isii. Ma. Ayyee qubee waaw. Waaw. Qubeen baatoo. Maashaallah jazakallahu khairal jazaa hedduu galatoomii obboleessa kiyyaa nama sarara jira. Ayyee. Hello. Hello. Daqiiqaa qabnu itti fayyadamaa. Farhaan. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagalee laaftu takka qabda. Ayyee. Deebisaa. Harfii waaw. Sagaleensi. Sagaleensi maali? Ayyee harfiin baa sagaleensi. Harfiin miim sagaleensi. Maashaallah. Allahu akbar. Jazakallahu khairal jazaa. Ayyee nama sarara jira. Ayyee. Daqiiqaa 3 qabna. Golden power. Assalamu alaikum. Ayyee deebisaatee. Sagaleen waa. Ayyee. Lamaffaan baanoo Sagalee baa. harfiin sadaffaa harfiin miimoo sagaleen isii kanitu. Maa. Jazakallahu khairal jazaa. Takbiir maashaallah. Ayyee. Haddiyaanu. Daqiiqaa 2 qabna. Daqiiqaa 2 qabna. Nam lamarraa niin qeebalaa. Nam 3 4 illee ni taa'ee wal jala bilbiltan. Eegas booda maashaallah. Egaa namni deemu tana gaaffii qabna jettan gaaffii qabna namni jettan gaaffii teessan ol barreessa. Gaaffii teessan barreessa. Namni gaaffii qabdan. Laa ilaaha illallah. Leilaa Ahmad. Salaamu alaikum. Harfii waa. Ayyee. Waa. Maashaallah taakka. Baanoo. Baan. Baan. Maashaallah harfiin miimoo sagaleen. Harfii miim. Maa. Maashaallah umrii dheeradhu. Inshaallah.
nama sarara jira ayyee nagaan turii Allahu akbar namni gaaffii qabdan asirrattis Yaaqub Hussein maashaallah egaa takkinis dhumuu jirtii warri gaaffii qabna jettan hin barreessine ilaan qaamma ayyee daqiiqaan takkittiinis dhumte inshaallah boruuf akki gootan warri ammaan tana carraan argatin boruuf ammallee sagalee teessan dhagee waasaappii irra sagalee teessan waraabaa erga harfi sadeenuu waasaappii irratti sagalee keessan waraabaatti erga boru sagantaan daqiiqaa 15 duurseetii seenuu qaba. Hello assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ayyee mee deebisaan ta'e too nagaya alhamdulillah nagaya alhamdulillah nagaa waaw sagaleen sii maali waa ayyee baaw ayyee miimoo miim maadha jazakallahu khairal jazaa shukran jazakallahu ayyee gaaffiin takka tammaan tana gaafatame qubeen baa hafuuran qabduuti hafuurri akkami funyaaniin bahaa akka jettiin isaa gaaffiin obboleessa kan yookaan obboleettiin teenya amma bareessa takka qubeen baa hafuuran qabduuti hafuurri akkami funyaaniin bahaa ayyee akkiniin jee guruppiin qabu faraan guruppii waasaappiin qabnu akka tasaatti yoo sanirraa gaaffii giseen gaafadhee warri isaan hin geenyeef waasaappii irratti naaf ergitanii waasaappii kiyyuma kana irratti naaf ergitanii sagalee teessan hunda laaleetiin tartiiba qabsiisee daqiiqaa 15 yookaan daqiiqaan kan fudhatu laalee boru dura irratti sagantaa seen sagantaa osoo saan sadii mataa irra geenye duratti seenneeti san caqasaa sagalee teenya caqasaa saan sadii 9 PM mataa irratti darsii teenya eegalla saa takka qabnaa saa takkitti 10 PM irratti dhaabnee irraa ba'uu qabna ayyee inshaallah waan hundaa fayyeessaa deemnaa hedduu galatoomaa warreen araan tan hirmaattan han carraa hirmaachuun harkatiin warreen sagaleen teessanis qulqullina dhabdee osoo dhageen baatanis waasaappii irra sagalee teessan qubee sadeenuu ibsa yoo ibsa kareebuu barbaadanis ibsaa hojii naaf barreessuu naaf waraabdanii erguu ni dandeessan hedduu galatooma. Harfiin baa hafuuraan qabdu hafuurri akkamii funyaaniin baa jenne garaagarummaa kana lameen yoon hime ogguun hime waan takka waan dubbadee jira. Hafuurri harfii baa ogguu hidhii teenya waliin maxxansine akka ni ukkaamamna akka nama duukaaq yookaan halkan osuma namatti jinniin ukkaamsiteetti maal akkam goone jenne ayyee harfiin baa yoon akka tasaatti dogongoraan akkas jees ni sirreeffattanii amma na jala deema. Harfiin baa gaaffiin asirra gaafatame harfiin baa hafuuraan qabdu hafuurri akkamii funyaaniin baa gaaffii jedhamtuun gaafatame. Akkiniin jee garaagarummaa jara lameen kanaa ogguun himu yoon akka tasaatti hafuuraa ja'akaniin ja'u ta'e ni sirreeffattan. Sagalee keessatti hafuurri funyaaniin baa yookaan baa irratti ja'u ta'e ni sirreeffattan. Yoon tasa beetaa gise osoo qalbii waan takka jechuu feetuuti afaan waan biraa ja'a. Gaafa kaanii osoo tafsiira qara'u jiru Sheekh Zaakirii maal jee ergamaan rabbii afaan duraa taate inni waan biraa jira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beera sagal qabaa jechuu barbaadeeti.
osuma tafsiira himuu himuuti rabbi subhaanahu wa ta'ala beera sagal qaba eega jee booda dogongora sheekha akkana jennee maaliin jeessa jee akkana astaghfirullah dhiifama afaanitti je akkasii yoon osoon dubbadhu afaan akkas ta'e ni sirreeffatan inshallah ni sirreeffatan harfiin miim hogguu maa jechuu deemuun je hidhii teenya walii gisee qabne jechuudhaaf akka waraabee saalaa laayusuu sagalee fi wanti funyaaniin baa banaadha ni baa hafuurri ni baa asiin baa kanaan uumamaan je irra deebi'ee wanniin je kuni hogguu baa jechuu deemnu jenna cufamee jira wanni takka funyaaniin hin ba'uun je akkasiin jee na fakkaata yoon hogguu san hin jennellee akkana sirreeffadhaa hayyee umurayyaa maal jette wanta yoon oliin deebi'ee jee finish jaa sagantaan ni muramti yooniin oliin deebi'ee jee oliin deebi'ee yooniin jee sagantaan ni muramti kanaafuu haaree barreessi daqiiqaa lamanii qabdanii irra buusaa yabaakkane saa itti idaamaa daqiiqaa lamanii qabna sanii ala gaaffii biraatti yoo qabaattan waasappii irra naaf ergaa waniin kana garuuf saa 10 illee isin bira taa'uun hin fedha garuu gaaffii yaada hedduu kan edanaa kanname keessaa yaadni 3 fi akkana waa'ee yeroo irratti kan xiyyeeffate kanaafuu namni dadhabaa oolaa irra deebii barreessi umurayyaan dafi kanaafuu harafuu fedhuu jira mugeetiin jira maal kajoo hedduu jira maduraas kanii eegas booda arke kanaafuu yaadni saa takkittiin kennamu barbaachisaa wulii dabruun qabnu saa 3 mataa irratti eegallee saa 4 mataa irra fixuu qabnu ayyee umurayyaan dafi barreessadhu hammaa mugu jiru hedduu jiraachuun mala haammo haan bikka isaan geenye garuu akka maqaatti haa irra deebi'eetiin dubbadhee jira kana hafuuraati harfiin haa ibseetiin jiraa'u hafuura oowwaatu yoo afaan keenya jala harka qabne hafuura oowwaa sagalee hafuura furdaatu afaan keessaa ba'a kokkee gama jalaatti uumamaa garaan keenya walitti butamaan jee hayyee laale siif deebisee umurayyaan harfiin haa sagalee yookaan sagalee osoo hin ta'in hafuura furdaatu ba'a hafuurri furdaan san kokkee gama jalaatti uumamaa garaan keenya walitti butamaa jennee kana duraan dabarsinee jira ifaan isaa hayyee hordoftu anuus hin gallakkise inshallah arraan tanaa daqiiqaa nyaannee jira daqiiqaa gaaffiitiis saa takka qabnaa saa takkitti keessatti daqiiqaa 45 ibsaa fi barnoota yoo ta'e darsii yoo ta'e daqiiqaa 15 waan hin barsiiserraa gaaffii goona saa takka mataa irra fixannee dabaa'uu qabna inshallah rabbiin isin hojii jiraatu ilaan sagantaa boruutti walii deemnutti nagayaan naa jiraadhaa boru gizeedhaan koottaa warri gaaffii qabdan yookaan warri dhaamsa gaaffii nan gaafadhe tanaaf deebisuu barbaadan waasappii irra sagalee teessan waraabaatiin naaf ergaa daqiiqaa 15 boru durseetiin sagalee teessan hundaa'u waliin dhageeffannaa nagayaan naa jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi